Adda kanaane xiinxalaa siyaasaa fi miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammed wajjin turtii kan goonu keessumaa ajjecha godina Baalee aanaa Diinshootti raawwatame ilaalchiseeti kan Jawaar wajjin turtii goonu. Jawaar baga nagaan wal agarre. Ajjecha aanaa Diinshoo sanatti raawwate hordofee ragaa yookiin odeeffannoo karaa miidiyaa hawaasaati maxxansite hordofee Koomishiniin Poolisii Oromiyaas karaa Feesbuukii isaa ragaan ati maxxansite dogoggora jechuun akeekkachiisas barreesseeti jira. Maayidha waan sun. Egaa kaleessa akkuma jechaan sun raawwatameen ganamarraa kaasee odeeffannoo argachaa ture. Akkuma yeroo hunda godhutti odeeffannoo ganama argadde naannoo sanitti maddeen jiran maddeen naannoo naannoo sanitti jiran irraa adda baafadde akkasumas firoota nama miidhame ragaalee dhimma sana argan warra maddeen mootummaa keessa jiran dabalatee ergan mirkaneeffadhee booda namni kun tarkaanfii poolisiin fudhateen ajjeefamuu isaa erga mirkaneessee booda kan maxxanse ibsi poolisiin Oromiyaa galgala baase sirrii miti dhugaarratti kan hundaa'e miti saniif immoo akkuma isin arraa agartan bulchiinsi nageenyi naannoo sanii bulchaan aanaa naannoo sanii akkasumas immoo maatiin gurbaa sanii waan wanani kaleessa barreesse sanii kan ragaa bayanii wanni ani maxxanse akkaataan ajjeefama gurbaa sanii dhibbaa dhibbatti dhugaa akka ta'e irra deebi'ees mirkaneesseera amallee nan mirkaneessa. Walumaa galatti wanti aanaa Diinshoo keessatti ta'e maali? Egaa akkuma isin jedhetti odeeffannoo kana akkuma argadheen naannoo san namoota jiran jaarsota biyyaa naannoo san jiran dargaggoota naannoo san jiran nan odeeffadhe. Taateen kun ta'e moo hin taane namni ajjeefamoo hin ajjeefamne kan jedhu san booda maaliin ta'e kan jedhu warra achi turan irraa akkasumas qaamota nageenyaa irraa adda baafadheen ture. Wanni ta'e maali? Wanni ta'e konkolaataan wal jala deemaa turani. Konkolaataa wal jala deemaa jiran kana keessaa tokko fe'iinsa qabu kuuwwan fe'umsa qabu turani. Yeroo konkolaatonni kun deemaa turanitti Diinshoo akkuma darbaniin poolisiin dhaabsisuudhaaf yaala. Yeroo kanatti makiinaan hoggaa bira darbu dhukaasni irratti baname jechuudha. Makiinaa dura deemaa ture kan fe'umsa qaban sana dhukaasni baname. Makiinaan rukutamnaan karaarraa bahee dhaabbate. Yeroo kanatti poolisoonni dhaqanii shooferticha tumuutti seenu kan warri duubaan dhufan kana keessa tokko gara dhaabbate darbee tokko gara roobetti hafee jechuudha. Kanaaf ragaa ijaa yeroo sanitti illee warri dubbise argeen jira. San booda illee warra dhaqee haala san laalee argeen jira. Kan biraa dhiisi poolisiinis ganama san kontirbaandii irratti tarkaanfii fudhannee dheeti kan gabaase. Kanaaf ajjechaan gurbaa kanaa harka poolisiitiin akka ta'e shakkiin tokko hin jiru. Maatiin raayis akkuma isin mirkaneeffattan qaamota nageenyaa raayis akkasumas immoo ragaa ijaa warra yeroo san ijaan argirraa mirkaneeffadheetanii kan inni gabaase. Poolisiin fi qaamni nageenyaa yeroo sanatti maal gochuu danda'u? Wanni tokko biyya kanatti dhaabachuu qaba. Konkolaataan kontirbaandii hafeewu wanuma fedhe hafeewu poolisiin dhaabuu gaheedhaan dhaabachuu qaba dhugaadha. Dhaabachuu didee yoo kan deemu taate garuu irratti dhukaafamuu hin qabu. Konkolaachisaan tokko yoo cabsee kan deemu taate keessattuu bakka magaalaa keessa ta'ee lubbuun namaa gaagamuudhaaf warri karaan lafaan deemu gaagamuudhaaf hireen hin jirre keessatti hurufa keessatti poolisii konkolaataan tokko yoo kan cabsee deemu taate dhukaasumti kan baasu yoo danda'ame konkolaataan hordofuudha. Sun ta'uu baannaan magaalaa hunda keessa buufanni poolisii jira, qaamni nageenyaa jira. Fakkeenyaaf Diinshoo kutee kan darbatoota konkolaataan tokko Adaabbaarra poolisiin jira. Adaabbaadhaa poolisii jirutti bilbilanii dhaabsisuun danda'ama. Adaabbaa darbe Dodola jira, Dodola darbe Kofalee jira, Kofalee yoo darbe Shaashamannee jira, Shaashamannee yoo darbe Baatuun jira jechuudha. Kanaaf konkolaataa deemurratti dhukaasa banuuni gaagama uumaa jira lubbuu namaa irratti. Kuni sirrii miti. Kun immoo keessattuu yeroo bakka adda addaatitti namoonni harka qaama nageenyaa biyya kanaatiin ajjeefaman kanatti wanti akkanaa kuni ta'uu waan hin qabneedha. Poolisiin Oromiyaa waan kana qoratee warra waan kana godhes tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. San qofa osoo hin taane qajeelfama ifaa dabarsuu danda'uu qaba. Biyya hundattis akka agarrutti poolisiin tarkaanfii humnaa kan fudhachuu danda'u tokkoffaa lubbuun isaa gaagamarra yoo kan ga'u taate. Namni tokko poolisii ajjeesuudhaaf lubbuu poolisichaa gaagamuudhaaf yoo deeme self defense ofirraa ittisuu danda'a. Lammaffaa namni tokko konkolaataa haa ta'u meeshaa biraatiin qaama siviilii biraa miidhuudhaaf immediate imminent threat yoo kan jiraatu taate
miidhuudhaaf yoo kanneen taate lubbuu namoota biraa du'arraa miidharraa hambisuun dirqama poolisii waan ta'eef tarkaanfii fudhachuu danda'a. Bakka lubbuun poolisii gaagamarra hin jirretti bakka lubbuun nama biraa gaagamarra hin jirretti dhukaasa banuun sirrii miti. San bira darbe immoo kaleessa akka godhaa turan sanitti waakkachuudhaan uummata doorsisuu nuu miti jedhaati mootummaa miti ofii wal ajjeesan jedhaati mallatteessaa jechuu san bira darban immoo daballoonni ganda keessa deemanii uummata gosaa fi magaalaadhaan walitti naquudhaaf deemuun gonkumaa fudhataman qabu. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa walitti bu'iinsa walitti bu'iinsa konkolaachisaa fi gargaaraa isaatii sana hordofees reebichaan konkolaachisaan du'uu qorannoodhaan bira geenyee jira jedha. Ragaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork har'a argateen immoo bulchaan aanaa Diinshoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Diinshoo wanti qulqullaa'ee hin jiru jedha. Caasaa mootummaa tokko keessatti odeeffannoowwan wal jala darban akkasii akkamitti dhufanii ragaawwan kanneen akkamitti walitti araarsuun danda'ama? Dhugaa dhoksuu irratti wal wallaan dhabame beektaa? Kaleessa ganamarraa hordofaan ture. Ganama irratti gabaasni waajjira nageenyaatiifis poolisiifis dhaqe kontiroobaandii dhaabsisuu irratti tarkaanfii fudhannee namni du'e kan jedhudha. Garuu uummata biratti dallansuu uuma waan jedhameef poolisii keessattuu bakka biraatti illee komii waan itti ka'aa jiruuf irraa maqsuudhaaf jecha soba eegalan. Maal fakkeenyaaf hawaasa maal jedhan hawaasa achi tureen reeffi reennaan dura Finfinnee ergamee jedhanii. Xiqqoo turanii immoo asuma jira mootummaan hin ajjeefne jedhaati mallatteessaatii fudhadhaa jedhanii. Xiqqoo turanii immoo gara Goobbaa ergine jedhanii. Xiqqoo turanii immoo gara Finfinnee ergine jedhanii. Waliin dhahaa turan soba dhugaa fakkeessuudhaaf irratti waliin dhahaa turan. Ibsi poolisiin Oromiyaa kaleessa komishinii poolisii maqaa poolisiin Oromiyaa illee baase natti fakkaatu maqaa komishinii poolisii Oromiyaatiin bahe suni dogongora ture. Maaliif faakt establish goonee jirra. Kuni bari dirree waraanaatti waan ta'e miti. Hawaasa keessatti bakka namni baay'een jirutti ummata gaafannee ummanni naannoo san immoo waan kan sobuufillee jiru mirkaneessineeti kan inni san gabaase wanti har'a ammoo wanni ati argaa jirtu qaamni nageenyaa qaamni bulchiinsaa naannoo san jirus wanni ragaa bahaa jiru maali qorannee irra geenyaadha gara biraatiin wanti kaleessa poolisii komishineriin Oromiyaa jedhe sun dhugaa akka hin taane sirrii akka hin taanee fi amanullee yoo baatan amanullee yoo baatan waan ta'e san amanullee yoo baatan waakkachuu garuu akka hin dandeenye waan mirkanaa'edha jechuudha. By the way bulchitoonni kaleessa bahanii ofii wal ajjeesanii jedhan suni jaarsota wajjin taa'anii sagalee waraabameen qaba. Jaarsota wajjin taa'anii yeroo haasa'anitti akka dogongoraan poolisiin tarkaanfii fudhateetti kan haasayaa turan. Amma garuu yaadammoo jijjiiranii deebi'anii gara wanni itti godhan jechuudha. Hundaafuu gara dhugaatti siqaa akka jiranitti na arga. Ajjechaawwan wal fakkaataan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaati kan jiranii ergaan ati komishinii poolisii Oromiyaatiif qabdu maalidha? Hariiroon komishinii poolisii Oromiyaa uummata wajjin qabu kan kaleessaa fi kaarraa maal fakkaata? Wanni dhiishoo ta'e waan adda ta'e miti. Ji'oota darban kana keessatti jecha reebicha hidhaa suukanneessaa Oromiyaa keessatti godhamaa jira maqaa poolisiitiin. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Poolisiin Oromiyaa waggaa 2 dura yeroo diinni hamaan harkaa isaanii qabu yeroo lubbuun isaanii gaagamarra turetti gara uummataa hin dhukaafnu uummata nagaa hin ajjeefnu jedhanii uummatarra goruudhaan aantummaa uummataa agarsiisaa turan. Dirree bahaatii fi gara kibbaatitti yeroo uummanni keenya daangaa weeraramee turetti kilaashii kaartaa takka hin guunneen uummata keenya bira dhaabataniitti wareegamaa kan turan. Yeroo sanitti dhugaa galchineefii jirra jechuudha. Uummanni keenyas dhugaa galcheefii jira jechuudha. Har'as garuu maqaa poolisii saniitiin humni haaraan leenji'ee deemaa jiru kun as qofatti miti bakka hedduutti namni kan ajjeefamaa jiru. Torban dabre gabaastanii jiran qobboo Harargee bahaatitti mucaa xiqqaa amata 15 baajaajiin hoggaa deemu ifaan irratti ibsatanii dhukaasatti banameen ajjeefan. Gama Salaaleetitti waan ta'aa jiru waan argaa jirrudha. Bakkoota adda addaatitti namni ajjeefamuun nama xiqqaa guddaa osoo hin jedhin jaarsota biyyaa kabiraa haafuuti poolisoota idilee bulchitoota osoo nafin tumuun reebuun salphisuun deemaa jira. Kuni is not acceptable. Biyya kanaaf hin ta'u, poolisii kanaaf hin ta'u, Oromiyaadhaaf hin ta'u, uummata keenyaaf hin ta'u dhaabbachuu qaba jechuudha. Dhaabbachuu qaba. Kana immoo qaamni poolisii qofa osoo hin ta'in qaamni bulchiinsa biyya kana harkaa qabus adeemsi akkanaa amma dura yaalamee jira.
dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kuni baay'ee rakkisaadha. Kanaan wal qabatee bakkoon tokko tokkotti walitti bu'iinsi humna riphee lolaa wajjin hin jira. Riphee lolaa mootummaa waggaa lolu seera mataasaa qaba. Seera addunyaattu jira. Waara waan jedhamu jira. Dirree waraanaa irratti wal rukutuun walitti dhukaasanii wal ajjeesuu danda'an. Nama booji'ame akka itti qabatamu jira. Nama deeggaraa garee tokko jedhamee yaadamullee yoo qabame akkaataa itti qabamu jira. Nama mana hidhaa keessaa baasanii as boosatti fagoo miti bakka dirree waraanaa waan jirretti ablammii lama kan ajjeesan guyyaa tokkotti maaliif ajjeefamu namni Wallaggatti dheengadda fakkeenyaaf komishiniin poolisii Oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture maal dhageenya borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefame maal jechuudha nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa 18 oliitiif akkamitti gaafatama ta'a osoma ta'e maal jechuudha nama tokko ani waggaan Ameerikaa ture mootummaas ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa turetti yeroo isaan ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo anis mootummaa isaanii ummata kana wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifattu hojjechaa ture sanitti haati diyyee kana turte mootummaan sun haadha diyyee ajjeefne maaliif haadha diyyee akkamitti yakkaan seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatamu nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama waa'ee gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishiitti qosharee kan agarsiise gabaasni guyyaa guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa waa'ee dhoksaa miti beeki dhoksaa miti tureera waggaa darbirraa kaasee pirezidaantii Shimallis ragaa ba'uu danda'a waan deemaa jiru kana yogguma isiin reefu eegaltu waan akkanaa kan ammumaa dhaabsisaa qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu namni reebamuu hin qabu torchar ta'uu hin qabu namni ajjeefamuu hin qabu seeraa ala hidhamuu hin qabu namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama hin qoratama abbaan alangaa himatatti bana mana murtii geessa manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura hin adabamaa jechuudha yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames ka itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiitii jechuudha malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaaf miti kan qabsoofne kanaaf miti ilmi namaa kan biyya kanatti dhume sirna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni miti Tigree waan ta'aniif miti hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti namni seera ala hin hidhamin namni hin ajjeefamin hin gidirfamin hin tumamin jenneeti ammas yoo kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu namni keenya reebamuu hin qabu maal jechuudha waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha kana callifnee akka teenyu yoo keegan taate abaddan this is not going to happen we will not tolerate gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu jechuudha kana beekuu qaba qaamni dhimmi ilaalu kamiyyuu dhumarratti waan si gaafadhu qaamoleen mootummaa yeroo garaagaraatti warri okkara kaasuu barbaadan aangoof jecha dantaa siyaasaaf jecha warri fincila kaasuu barbaadan jedhanii warri hamatan ni jiranii warra kana eeruu baatan illeedha kanarratti yaadi kee maali paartii biyya bulchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna gaagamni siyaasaa biyya kana akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra gaagama heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna kun hojii siyaasaati waan biraati kuni falmaa siyaasaati kuni atakaaroo siyaasaati nama ajjeesuun garuu siyaasa miti nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti nama magaalaa keessatti maaliif nu laalte jedhanii tumuun siyaasa miti nama osoo himata ittiin banin guyyaa 15 ji'a 2 ji'a 3 hidhuun siyaasa miti kuni sarbamuu namummaati
Kuni namummaa namarraa mulquudha. Oromummaa namarraa mulquudha. Kuni garaagarummaa siyaasatii miti. Tokko kana lammaffaa waa'ee fincila itti beeyna. Mormiis itti beeyna. Itti guddanne, itti dhalanne, itti guddanne hin dhaalle. Hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu. Kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru. Wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba deemnee jennuufis hin jiru. Labsaa turre kaleessas nu beeku. Labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa isaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. Code of conduct clear lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre. Gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uudha qaban. Hin goona yoo adeemsi seeraaf sirna adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne ummanni sun mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin labsina kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate they are wrong. Nuti qabsaa'ota qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya alas waggaa turre qabsoo irra turre jechuudha. Kanaaf siyaasa fafakkeessaa keessa seenuun barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaati miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seeraala hidhamuu hin qaban. Torture ta'uu hin qaban dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleffatee irratti hojjetee humna keessattuu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa, leenjii poolisummaa, ogummaa poolisii, naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uudha qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa har'as gaafa wayyaanes olaantummaan seeraa haa eeggamuudha bara. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in, olaantummaa namtakkee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. Olaantummaa seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha, gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin federaalaa taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatiif uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabee tumu gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bara. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kana kabajuu fi kabachiisuudhaaf. It's not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. Kabajee kabachiisuudhaaf. Seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema ajjeesaa torchar nama godhaa mana namarratti gubaa haadha abbaa nama ajjeesaa daa'imman ajjeesaa gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabaji jechuun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatiif qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromoo ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti buluu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateef. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha kana.
Uummanni kunis hin fudhatu hin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan Rabbi nuu kenne. Ka uummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhatee diina harkaa baaffatee goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana uummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Galatoomii Jawaar Mohaammed daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork turtiin xiinxalaa siyaasaa fi miseensa Koongireesii Federaalaa Oromoo Jawaar Mohaammed wajjin goone kanuma hanga yoonaa ture. Qophiin addaa keenyas kanuma hanga yoonaati. Qophii kana keessummeessuudhaan Abrahaam Birruu ogeessi kaameeraa fi daayirektarri keenya Abdiisaa Balaachooti. Yeroo gaarii.